Dilbata waree booda kun sagantaa yeroo kaayyoti akkam jirtu hordoftoota keenya egaa marree sa'aatiin bashannanaa geenyanii qophii keenya qindeeffannee isin biraa ga'uu fi jenna har'aafis keessummaadhaan qabaa egaa keessummaan kan koo har'aa immoo toora walalootirraa kan dhufe egaa waa'ee walaloo waa hedduu kaasati kan oolu jechuudha har'a maalummaa walaloo kitaaba walaloo inni barreesse eenyu jechuun keessanii nafu kana boodattanii isin biraan ga'a hordoftoota keenya marree qophiin keenya immoo akka isin biraa ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru qarcaanshee tireeding qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf waan godhaniif fadhaa galatoomaa jennaani ergaa isaanii hordofnee walitti deebinaan faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun Manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. teeknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee tireeding. Qarcaanshee tireeding. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa guyyaa bashannanaatirra jirra kanaaf immoo har'a walaloodha kan filanne. Kanaafis ogeessa affeerraneeti jirra. Ogeessi kan koo har'a Oliyaad Bariisooti kan jedhamu egaa walaloo irratti hojii guddaa nama hojjechaa turedha. Kitaabas barreesseeti jira. Mee ittiin bashannanaa jennaa yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyan immoo haala hojjechuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa Oliyaad Bariisoo baga nagaan dhufte yoo yaayenna gaa. Yoo yaayenneerra baga nagaan nu eegdanii. Egaan waltajjiiwwan adda addaa gaafa ana reefuma walaloo waltajjii gubbaatti qomaan dudubbisurraa waan wal beeknuuf waan duraan itti wal beeknu sana irraa waan ta'e haqqinuuf jennaan malee. Sababa walalootti wal beekna jechuudha namatti. Yaa kanaaf sababa walalootti waa wal beeknuuf anu sama xiqqoo bubbulee miti ergaa wal beekuu eegallee asii. Kanaaf waan baay'ee amaloota hojii jijjiirree barnootanis muummee adda addaa irratti upgrade godheen ture. Anas immoo keessummaa kan kee kan torbee kanaa keessummaa kabajaa taasifattee waan sagantaa kanarratti na affeerteef anis hin galateeffadha. Gammachuu irraa qaba jechuudha. Tole galatoomii egaa Oliyaad Bariisoo nama walalooti jennee mee kitaaba barreessiteerta sila ibseenni ture kitaaba meeqa barreessite? Kitaaba walaloo kan akka dhuunfattis dhaabbileewwan keessatti akka mootummaas haa ta'u miti mootummaatti keessatti tajaajilaa ture hundumaa keessattis bakka kitaabni itti qophaa'u bakka bukuleetiin itti qophaa'u kan maxxansaaleen akka gaazexaa itti qophaa'an hedduu irratti ani walaloo kiyya keessatti nan hirmaachisaa keessattuu sadarkaa naannoo Oromiyaatti baay'ee akkuma waliin beeknu waggoota kurnan darbee waan kana hirmaachan ture. Dhaabbiidhaanis kitaabota 11 ta'an mana hojii mootummaa keessatti dhuunfaa fi gareedhaan kan qopheessine keessaa harkaan qaba. Dhuunfaa kiyyaanis immoo egaa har'a kananaanis sila sagantaa qilleensa mataa koo qaban ture si abbee waan sirriitti beeku fooliinis waltajjii adda addaa irratti duraan OBN ta'e saatafaa ture bitirra. Yeroo saatafaa irraa jalqabee waa wal beeknuuf jecha soma jalaan guddachaa ture yaas nama artiiti. Kanaaf jecha anis kitaaba kiyyaa Okolee walaloo fi eebba Oromoo kan jedhu sirna gadaa irratti barreesse duraan 2014 kitaaba popularly uummata biraa bal'aa 2015 dabalatee naaf ga'ee ture. Koppii 10,128 tiini kan uummata bal'aa biraa ba'ee miidiyaa adda addaa irratti illee kana keessumaa ta'e haasa'an ture. Erga sanii immoo Virginii biraatti dabalee Virginii kitaabni suni walaloo 20 ofirraa qaba ture fuula 80 ture. Amma immoo Virginii biraa 20 itti dabalee walaloo 20 itti dabalee walaloo 40 walaloo 40 akka dhuunfatitti kitaaba sanatti Virginii lammaffaa achirra kaa'een amma reprint gochaa jira. Dabalataan immoo egaa kitaaba lammaffaa kiyya kan miidiyaa biraatiin illee yeroo adda addaatti miidiyaa kiyyaan illee haasa'aa ture. Kitaaba nagaa jedhu kan xiqqoo dhama qabu masarsi kiyya gadaa in the peace steady yeroo baradhu illee waggoottan lamaan darbe kitaaba san barreessaa itti ba'e.
Kitaaba fuula bal'aa qabu kan dhimma nagaa irratti afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaatiin nagaa yookaan salaam yookaan piis jedhamee kan barreeffame. Afaan sadiin nu barreeffame. Theoretical fireemiidha inni irra guddaan kan achi keessa jiru. Bakka bakkatti dubbistoota kee bashannansuuf chaaptarii irratti yeroo ce'u walaloo gaggabaabaa isaan affeeraa tureera kitaaba san keessatti. Kitaabni sadarkaa guddaadhaan akka eebbifamuuf koree amma dhaabee koreen muraasni qindaa'anii socho'aa jiru. Koreewwan hafan jiru. Koreen kun immoo bakka bakkatti koree gurguddaa xiqqaatti caccabee miidiyaaleedhaaf yeroo inni bakka tokko ibsatti kennu jira. Sadarkaa biyyoolessaatti eebbisuudhaaf qophaa'aa jira. Waltajjiin kunis dabil feesii dhaabbatan qaba. Dhaabbanni kiyya yaa'u biiroo aadaa turizimii Oromiyaatti ogeessaa promooshinii fi misooma gabaa turizimiiti ammaan tana akka mootummaatti illee. Dabalataan immoo hojii kana sa'aatii kiyya idileetiin alaa yeroo kiyya wanuma maletti yookaan bakka maletti yookaan teessumaan fixurra jedheen dabalataan hojii kana hojjechaa turuu isaanis gara lachuttuu milkaa'aadha. Baruma kanaa gara guddina marsaa 2-3 argadhe. Akka mootummaa akka dhuunfattis kana kanan qabadhee dhufee jechuudha. Tole, Oliyaad Bariisotii hordoftoota keenyaa ogeessa walaloo, ogeessa waltajjii, gaazexeessaa, ogeessa aadaa fi turizimii waa hedduu kaasuun ni danda'ama. Baga nagaan dhufte jennaan irra deebi'uudhani. Maarree walaloo immoo kaafna ka'a. Walaloon siif maali? Kan jedhu isarra kaanuu laata? Waaw, akkas walaloo yeroo yaadu galaana bishaan ittiin daaku jedheetiin kaafadha. Namni hundumtuu miira qaba. Bakkaa bakkatti seerri pirootokolii, seerri waltajjii, sirni qabiyyee waltajjii of keessaa qabu tokko namni maal akka dubbatu orgarii isaa kaa'a. Bakka feete ittiin cabsitee bakka feete immoo ittiin sossobdee yookaan kunuunsitee waan barbaadde akkaataa barbaaddetti ittiin raawwachuu kan dandeessu galaana doonii kiyya galaana gubbaa ittiin deemu bakka barbaaddetti miira kiyya kan ittiin waanan dubbachuu barbaade waanan ibsachuu barbaade sababa waltajjiin naaf hin kennaminiif sababa qaawwaaf karaa hin argataniif akka nafne kan na godhu doonii tiyya walaloo jedhamtudha. Kanaaf walaloo keessattiin of arge litireecharii gaafa nuuf argu. Kanaaf walaloon ka'umsi kee hawaasa jechuudha. Hawaasa miira kiyyan gumiilee manneen barnootaa keessatti hin guddadhe. Of argee jennaan kutaa tokko lama eegalee gumii keessatti diraamaa hojjechaa gumii aadaa afaan Oromoo, gumii kunuunsa naannoo, gumii dhaabbilee fayyaa wal hormaata dargaggootaa, inni ijoo adda addaa. Kana keessatti waan inni shaakaluuf yaa'u namni kamiyyuu miira kan qabu waan ta'e naaf haalaalamu kan jedhu mul'achuu barbaada miti. Achi keessatti fuuldura ta'ee mul'achuudhaaf waltajjii gahaa argachuudhaaf meeshaan guddaan itti gargaaramaa ture walaloodha jechuudha. Kanaafuu walaloon miira ati barbaadde san yaada barbaadde san kan ittiin qaqqabdu jechuudha. Yaada kee kan ittiin qaqqabu kuni miira keessa. Gara biraatiin immoo gadda kee gammachuu kee miira kee keessaa kan ittiin ibsattu jechuudha. Tole egaa beektonnis akkasuma jiru walaloon miirarraa ka'a. Akkas. Miira jechuun gadda gammachuu gaafa fudhannu. Jaalala jibba gaafa fudhannu kuni miira jennaani. Miirri kun immoo yaada argata. Yaada san immoo jechootaan bakka buusta. Jechoonni kunniinuu jechoota gosa adda addaati. Jechoota durii, jechoota baadiyyaa fi magaalaa, jechoota ogummaa gaafa jennu jechoota uumeessitti dabaluu dandeenya. Poetic diction jennaani. Kanatti jettee hojii wal qabataa egaa meeshaadha jechuudha. Yaada keessan ittiin ibsatta. Ananatti toleera akkaataan ati itti ibsite. Afooluma Oromoo keessatti illee bar geerarsi kun sirboonni adda addaa faaruun adda addaa yeroo boochisaan ittiin awwaalan yeroo namni wal fudhu kan ittiin shurureeffatan daa'imta yeroo dhalattu kan miira ittiin agarsiisan bar ka'umsaa yaadaloo qaba malee walaloodha. Kuni Oromduroo keessatti illee kuufama afoola sababal'aa uummata Oromoo keessatti illee kanuma argita jechuudha. Tole, uummanni Oromoo beekumsa guddaa qaba. Beekumsa isaa keessa egaa afoolaatu jira. Afoola sanii dhalootatti dabarsaa ture. Namni afoola isa sirriitti qoratu walaloodhanis asoosamaanis even fiilmii barreessuudhaatti illee cimaa ta'a jedheen yaada. Kanaafuu hawaasa isaa sirriitti beekuu qaba jechuudha. Dhaloonni baay'ee bareedaadha. Gara walalootti yogguu deebinu tunama walalootii kan dura ittiin barreessaa turedha. Apdeet taateetti amma asirratti fireemii Ingiliffaanis kan jiru amma tokko maal keessa kakkaa'een ture. Bara haaras waan ta'eef jecha walaloowwan adda addaa achitti akkaataa siif ta'uu danda'aniif illee walaloo sana qopheessaan ture. Kanaaf inni sun immoo nafaan qofa yeroo dubbattu teknoolojii elektirooniksii kanaan kan argachuudhaaf carraan qabne illee
namni hawaasni keenya bal'aan mana kitaabaa keessatti madda galii madda qorannoo godhachuu kan barbaadu teessisa adda addaa irratti geggeessuudhaaf riferensii adda addaa godhachuu kan barbaadu jechoota hawaasa bal'aa keessatti dubbataman ani akka carraa ta'e godinaalee kutaalee godina Oromiyaa 21 magaalaa 19 kan arma duraa deemeera. Ammas yaa godinoonni muraasni kun dabalamaa kun walitti dabalamaa kun adda ba'aa jira. Naannee kalcharaal zoonii Oromoodhaa 12 deemeera. Naannolee Itoophiyaa duraan 9 magaalota gurguddoo lamaanis amma immoo naannolee 13 deemeera. Carraa saniitiin fayyadamee kalcharaal zoonii Oromoodhaa akka malee naffifadheera. Kan Maccaas, kan Tuulamaas keessa bulee keessa hawaasa baadiyyaa waan baadiyyaaf magaalaa duratti kaafte afoola. Hawaasa baadiyyaa keessa bulee godinaalee Wallaggaa afranuu, Harargee lamaanuu, Booranaa lamaanuu, Gujii lamaanuu, godinaalee sarkaa godinaatti Shikooti, godinaalee Arsii lamaanuu, Shawaalee shananuu, magaalaa Finfinnee Shaggar keessa kan jiran kalcharaal zoonii Oromoodhaa godinaalee Baalee lamaanuu yookaan immoo kalcharaal zooniidhaan Gabra keessas bubbuleeraa Arsii Gujii keessa hundumaa Gujii keessas Boorana keessas Walloos deemee Raayyaas deemee keessuma bubbulee kan Baareentuu torbanuu ammas immoo kan si kaase godinaalee Tuulama keessa jiran keessa kalcharaal zoonii Tuulama sadeenitu keessa deddeemee yaadannoo qabadhee akkasittiin nafeeffadhee keessaa bulee jechuudha. Isii sana jechuudha kanaan tolchuu deemu. Tole. Meegaa walaloo uummata biraan haa geenyu kaa walaloo kee asirraas ta'uu danda'a. Yaa. Qomaanis waan qabdu ta'uu danda'a. Gidduutti walaloo dhandhamatan. Anaafatti yogguu waltajjii tokko tokko irratti ol agarru namni kan ittiin na beeku tokkotu jira. Walaloo sana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee update gochuun barbaadu Oromoo fi Oromiyaa, Itoophiyaa yookaan immoo biyya keenya kana ijaan ittiin laalu qomaan yeroo hedduu kanan waltajjii gubbaatti dubbisuun isaan osoo hin jalqabee isaalii kiyyaa tokkos hin beekte yoo ta'e safuu ka jedhu ama barnoonni safuufis tufuuf deema barnoonni sana gadaatti aansee namni yeroo taa'uu qaba yeroo ka'uu qaba. Waan hundaafuu yeroo jira jedhanii amanan akka dhaggeeffannaa saba bal'aa Oromootti. Kanaaf taataan kiyya kun walaloo dubbiseen tataa ka jedhuun na beekamee waltajjii gubbaatti si dabalatee. Isii sana yoon fayyadamin miirichi naan dhufu maaliif isiin suni nan fayyadama. Taa jechuun keenya. Gaafa gamtee taa gaafa gammachuu gaafa immoo waloomaa gaafa qabbanaa taa jechuu kiyya. Amma yeroo nagaan itti barbaachisu keessa waan jirruuf ka'aan jedhu taa jedheetiin itti fayyadama jechuudha. Itti fufaa. Biyyarraa hin eegale yeroo tokko waan biyya Itoophiyaa tana biyya keenya kana namni waan Oromoon kun irraa fagoo jiru godhee lakkaa'u kan barbaadan dhibuu barbaadan jiru lakki biyya tana nuti harkaa qaba biyya teenya fi walaleessaa itti aansee saba kiyyaa fi walaleessaa itti aansee naannoo kiyyaa fi walaleessaa jechuudha. Sadi. Biyyi teenya bal'oo biyyi sanyii gootaa haadha seenaa guddaa kan taate dhaloota ofirraa faccastee bittaa faranjootaa kolonii faccoccaa Awurooppaanota kan guutuun Afrikaa diramteen beekta. Biyyi teenya garuu nuuf eegdee goota siyaasan duriitti kan qabdu hayyoota irra isin dhugeessin nuuf eegdee se'oonota. Kan kalee jalqabee nuti fufsiifata. Jaalala biyya koof, jaalala saba koof, jaalala qeerrootiif, jaalala qarreetiif, jaalala foolleetiif, jaalala gadaa Oromoo, jaalala bara 2016tiif meerka ofii rukutaa. Tata! Tun biyya Oromoo. Walaloon tun irraan gadee yeroo dubbisamtus Oromoo jetti. Oromoo. Namni walaloo tana dhaggeeffatu tokkoon ka'umsa qubee kanaa fudhatee yoo dubbise irraan gadi Oromoo ka jedhu argaa an akka kiyyatta walalootti barreessa jechuudha. Oromoo sabbal'aa qomoo guddaa hodaa rabbi si badhaase heera sirna gadaa odaadha jirmi kee damee hedduu qabdaa Oromoo abbaa hayyuu Oromoo abbaa waayyuu Oromoo miiltoo koshtiik ati hundaan addaa sin jenne Oromoo. Kana dura sarkaa qabsoon uummata Oromoodhaa fi qabsoon biyya Itoophiyaa marra gahe. Biyya hundaaf toltu biyya hundaaf mijattu. Uumuudhaaf sochii godhamaa jiru. Instituushinii abbumti paartumti barbaade yoo dhufe diigee ana jira ittiin jedhu osoo hin taane biyya saboota saba lammootaaf uummata biyya kana keessa jiru 82 fi dippiloomaatota addunyaa hundaaf qixxee caalaan muudamee abiyyi muudamee tolaan muudamee toltuun muudamtoo abbabaan muudamee oliyaan muudamee biyya abbumti fe'e akka faajjii dhaalaa baashii jiru osoo hin taane sirnaaf bulmaata biyya hundaaf toltuuf sarkaa qabsoo irra geesse kana keessatti uummata bal'aa saba bal'aa obsee gaafa isaa gamtu lakki hayyooma sirna gadaa keessaan akka biyyatti bulchan harkaa qaba jedhee biyya ijaaraa jiru kanaaf sarkaa qabsoo irra geenya kan madaaltu faaruu
as keessatti duraan walaloodhaan miidiyaa tokko tokko irratti agarsiisuudhaaf yaadeen ture. Yaadaloo itti hojjedheetu as keessa jira. Qubee afaan Oromoo. Afaan Oromoodha afaan saba guddaa addunyaan beekamne. Barnootaan deeggarree afaan hojii sirnaa biyya keenyaa goone. Carraa uummannetti haal duree xumurree hundaan amansiifne. Daangaa nuuf sororan kunnee keessaa baane ofittis deebiifne. Eenyummaa kan keenyaaf dullee lollee dinnee roorroo injifanne. Farra dhahuu baane firii qabsoo keenya ijaarutti kaane. Gamnummaan adeemu gadarraa baranne gaduu waaqaaf dhiifne. Hambaa kunuunfachaa beenyaa deebifachaa milkaa'utti ceene. Imimmaan Oromoo dhiigni saba bal'aa bakka jigee hurkee. Jabaan keenya cabee lafeen goottan keenya diina ciisa dhoorkee. Kaayyoo wareegamaa mul'anni hayyoota ukkaanfame margee. Laalleen Oromoodha awwaalamee nafuu addunyaatu argee. Mirga walqixxummaaf jarraf qabsoo irraa ugguraan bullullee. Naamusni Oromoo naamus aleegoolee biyya teenya falee. Oromoon guddichi qabsoo walqixxummaaf waa hedduu dhabullee. Paraasayitoota maxxannee uummataa cabsee mirgaan galee. Qeerroo qarreen keenya qabsoo abboo ayyoof sirna gadaan dhaalee. Roorroo laalleen qabne waanjoo jalaa cabsee deebisee haamilee. Safuu seerri keenya cabeen awwaalamuu deebi'ee lalisaa. Tata godhee lafaan dha'ee dirqama baasisee mirga kabachiisaa. Uggum yaa dinqii Oromoo ajab yaa dinqii kuushotaa nama dinqisiisaa. Vaayirisoota gumne bakka tokko dhabne kuma deebisiisaa. Waa takkan gaabbinu baguma obsine baguma hammanne. Xiinxallee jaarrotaaf qabsoo bara dhibbaan biyyaan ijaarranne. Yaarmee dimokiraasii gadaan kalaqanne dhalootaan barsiifne. Zeeroo akkan taaneef biyya diiggaaf kaate ijaarree ceesifne. Chaappaa gurra qabu dhahuu jalqabneerraa waan ta'u murteessu. Dhaabbata waamamnuuf dhaabbannee fi falmuun waan malu taasisu. Nyaapha lakkaa'urraa nyaara horanneerraa fedha keenyan firaa. PhD'f doktoreetii feeloo doktoreetii gadaan kennaa jirraa. Shirri nun danda'u hundaa baranneerraa uumaa qabanneerraa. Simbirtuu ganamaan milkii caqasaarraa. Juwee jaraa sakaallaa kukkunnee garmaamee galleerraa. Jechaa aduu farri isa dhahurraa milkitti ceeneerraa. Bareedaadha. Keessoo faaruu ijoollee mana barumsaatti daa'imman fa'aa kana qabatan bareedaadha. Tokkoffaa sagaleelee afaan Oromoo qubeewwan baruudhaafis fayyada. Akkas. Gara biraatiin immoo ergaan isaa ergaa gurguddaatu keessa jira wanta ta'eef biyyattii ijaaruu keessatti waan guddaadha. Kan hiikni isaa kan ani hubadhe jechuudha. Egaa Oliyaad Bariisoo keessoo immoo gadaa irreecha wajjin wal qabatee waa hedduus hojjetteerta. Faaruu akka barreessitees quban qaba. Mee waa'ee isaa kaasnee tarii odoo affeerree gaariidha. Mee waa'ee isaa nutti himi. Leencoo Abdishukura afaan Oromoon sirbaa ibsaa illee walii Ingiliffaan fiicharii irraa fuudha. Kilippii keessatti lokeeshinaal daayiriktii gochuu keessatti illee anumatu daayiriktii godhee lokeeshinaal daayiriktarii anuma ture. Sirba sana baay'een jaaladha. Anumatu barreessee anuma keessa jira. Akkas. Egaa hordoftoota keenya Oliyaad Bariisooti keessummaan kan koo har'aa sirba nu affeerretii jira. Sirba irreechati. Egaa irreechi gahuudhaaf ji'a tokkotu nu hafe miti. Akkas. Maarree affeeramaa isiniin jenna. Jala bultii irratti sirba bareedaa isin affeerredha. Nu faana tura.
Osoo hamtuu walii yaadne biyyaatti diigamaa. Hordoftoota keenya egaa walitti deebineeti jirraa keessummaan kan koo har'aa Oliyaad Bariisooti egaa sirba bareedaa isin affeerree deebinee fadhu galatoomii jennaan yoo yaada qabatte lakkoofsa bilbilaa keenyaan haaloo jedha isiniin jenna. Kitaaba kee keessatti eebbi jira egaa guutuu Oromiyaa kan ibsudha. Aadaa bal'aa qabna. Aadaan keenya hundi bareedadha. Karrayyuun akkaataa itti eebbisuu qaba. Maccaa Tuulamni akkasii, Gujii Booranni akkasii. Komandoo hundiyyuu adda adda waan ture. Yaa akkas. Fakkeenyaaf Ziis jedha Gara Karrayyuun. Yaa Fantaallee ta'e Ziis jedhanii eebbisu. akkas. Ittee dhinnaa jedhamee calqaba arsii keessatti. Tole ati itti fufimee. Ayyee baraa fi gadaa wal faana yoo hin deemne rakkisa. Waan gadaan keenya qabu barri deeggaruu qaba. Waan barri keenya qabu gadaan bara duukaa deemuu qaba. Wal faana waan gaarii keessa culluqaa fudhachuu qabna jedheen sanaan barreesse. Sani kan Oromoo hundaatu keessa jira. Sani ganama abbaan koo yeroo eebbisu dhagaa guddadhe sana yoo eebbise ganama gara Oromoo jillee sanatti deebi'een sana eebbise jechuudha. Naaf fulchaa jedhee eegaluuf an deema. Naaf fulchaa. Hayyee waaqa uumamaa sagaltama gabraa sagalan booranaa torban baareentummaa hayyee waaqa caffeetumaa. Hayyee waaqa nagaan ollee nagaan bulchi nagaan bullee nagaan wal chamaan gargan wal tolaajin wal bariisaa kumee barii dullachaa barii barraa kan talbalaa lima balaan rakkoo arsin hunda arsin baraan dubbisirraa godhan walchi maal nyaanna maal bulaa keenyaan kan hundu sufaa sugan godhe waan barbaannu waan feenu hundumaa manaa yaada kan keenya hundumaa baarxanuu baas fiixanuu baas yaa waaqa kan dinagdee kan hawaasummaa kan karaa kamiinuu yaa rabbi kan aangoo siyaasa gadaa hundumaan irra nuwaansi yaa waaqa bara keenya eebbisi gadaa keenya eebbisi sirna keenya eebbisi kora keenya eebbisi koree keenya eebbisi yaa waaqa kaabaa kibba baadiyyaa bitaa mirga yaa biyya keenya saba keenya ardii keenya yaa rabbi kan keenya kan dura guddaa kan hangafaa yaa rabbi kan keenya umrii irraa gisaa kennii dura bulchi xiqqaa nu guddisi beekaa nu bulchi wallaalaa nu beeksisi yaa waaqa gaafataan namaa kadhataan namatti guutaa waaqa yaa kana wallaaletti guuti kana wallaaletti guuti Egaa ijoollummaa keetiin haala kanaan baruun kee amma dhaloonni waa hedduu sirraa barata jedhee yaada. Maaliif eebbi kan nama guddaa kan manguddoota qofa godhatanii fudhachuun kun jira. Actually hangafaa quxisuudhaan wal eebbisa uummanni keenya. Garuu immoo ijoolleen lafaa dhufa feesbuukii qofarra oolurraa duudhaa kana baruun barbaachisaadha. Kanaaf kitaabni kun vaalii guddaa qabdii yaada jedhu kaasuufi gara mooyyuu kitaaba kee isa lammaffaatti nagaa isa jedhutti ceena. Mee maaltu si kakaasee nagaa kan jedhu barreessite? Isa mooyyuu maalirraa fiddee kan jedhu kana immoo akaafu. Hayyee egaan baguma eebbarraa gara nagaa naa ceesifte. Nagaan maalii taane nagaan ollee nagaan olche nagaan bullee nagaan olche eegala. Boorana soo deemte. Ganamas gaafa ka'u. Akkas. Guyyaas galgalas. Nagaa oolteedha nagaa dursa jechuudha. Akkas lafti inni irra guddadhe illee Booranaa fi Gujii soo fudhatte Gabrawoo fudhatte yooyyaa nageenni sanbadhaadhaa jedhee eegala. Akkas nagee jedhee eebbifata jechuudha. Kanaafuu nagaan kun immoo xiinxala yeroo gaggeessinu akka duudhaa keenya kaleessaa kan ganamaa sanitti nu harkan jiru.
Barrii fi gadaan keessa jiru kanatti nutti deebi'aa jira. Fuula nutti deeffatee jedheetiin amanaan. Yoo waan kana akkamittiin nagaan inni kaleessaa kan Oromoo duroo sun qabbanni keessoo sun qabbanni ganamaa kan aadaa abboon itti wal kabajan. Qe'ee keessatti bakka bakkatti hir'ata. Akkamitti quxisuun hangafatti gaarreeffataa hangafni quxisuu gadi dhiita. Ka jedhu gaafan taajjabu tiyooritikaalii barnoota sirna gadaa keessa gadaa fi nagaa ka jedhu kana iskoolarshippiin bariisuu dukkale iskoolarship ka jedhu yuunivarsiitiin Bulee Horaa qopheessee innaanan waggaa 3 irraa ani deemuun qaba jedhee murteessee waggaa 2 deemi achi. Erga deebi'eef waggaa 1 amma. Tiyooritiikaal fireemii hayyoonni hedduun na barsiisan baradhee arma dura miidiyaalee adda addaatti haasoftu ture fuula 500 fuula 20 qopheesse. Bakka sadiitti cabsiitii afaan Amaariffaatiin salaam afaan Ingiliffaatiin piis afaan Oromootiin immoo nagaa akkuma jettee tuftee barreessite gaarii jedhanii hayyoonni narra bulan kan muuxannoo jiruuf jireenya narra qaban na gorsinaan bakka sadiitti afaan Oromootiin nagaa afaan Amaariffaatiin salaam afaan Ingiliffaatiin piis jedhee tiyoorii kana garagalchuma wal fakkaata akkaataa duudhaa isaa keessa jiruutiin ittiin barreesse. Isaan immoo akka addunyaatti immoo difeensiin barbaade yoo jiraate as a literate person akka nama barateetti nagaa namni ofii wajjin qabu interpersonal peace. Nagaa nam ani si waliin qabu interpersonal peace. Nagaa warra micayyoo kaameraa kana waraabaa jirtu warra ibsaa kana kun cufatu teknoolojii kana tolchaa jiranii nagaa mana hojii OBN nagaa mana hojii uummata saba bal'aa group peace public peace national peace international peace global peace peace within your environment peace within your holy verse within your creator within your Allah Waqa also God whatever you call in whatever language ugeeffannaa sana kan atin rogaan nama barsiistu tokkoffaa dhugeeffannaa ati jaalattu san si kabaja si malu si kabajee jaalala si malu si jaaladhee namummaan dhugaanatti dhagamee humanitarian member ta'eetiin akkasii dhufa jechuudha. Waan saniifan walaloo keessaa ba'ee waan xiqqoo lafa qabate waan bilchaate waan barumsa idil addunyaa karkulamii barnootaa keessa galee warri civilized taane dursinee jedhanii gara biraatiin of lakkaan warri civilization sirna gadaa keessatti guddanuuf hin jedhan hunduu akka jaallattuu danda'anitti kitaabaan barreesse jechuudha kitaabni sun nagaa keessoo fi yaada kee. Dura nagaa buusuudhaaf beekumsa warra weestarnii yookaan immoo warra Ameerikaa, Awurooppaa kana finna Afrikaadhaaf jechuudha. Akkas. Garuu ati immoo indijiiniyas yookaan immoo beekumsa biyya keessaa keessoo biyyi keenya akkuma ati kaafte sabaaf sablammii hedduu qabna. Keessoo immoo akka Oromootti immoo nagaa fiduudhaaf waa hedduutu jira beekumsa hedduutu jira. Isa kana kitaabatti itichite jechuudha. Akkas. Kanaafan nagarra barreesse yeroo qabnuuf malee keessa gadi fagoodha. Siifan deebi'aa jira. Ulfaadhu galatoomi. Egaa hordoftoota keenyaa waloo oliyyaa bariisoo wajjin kan turre egaa akka irraa waa barattan abdiidhanii qabaa ulfaadhu galatoomiin jedhaani qopheessan har'aa an Abbabaa Magaraa goma ogummaa teeknikaatiin firaa hawaas wal faana turre haga torbaniitti nagaatti isiniin jenna.